Kana kan dhuftan Pythoniin programming language salphaa ta'eedhaa fi bilisaan gabaa irratti argamudha. Python jechuun programming language sadarkaa olaanaa ta'eef simatamaa fi filatamaa akkasumas immoo scripting languageidha. Pythoniin kan inni ijaarame nama Guido van Rossum jedhamuun. Innis kan inni ijaarame barfata jaarraa 18ffaa fi dhiyeenya jaarraa 19ffaatti. Innis Neezerlaand keessatti Instituutii Neezerlaand muummee herregaa fi kompiitar saayinsiitti. Pythonis moosaajii haala salphaadhaan ijaaruu fi haala salphaadhaan akka itti fayyadamuu dandeenyu kan dandeessisu programming language jiran keessaa isa salphaa fi baay'ee humna qabeessa yookaan powerful jedhamu sana. Gosa programming language jiran keessaa haga ammaatti Python programming language isa salphaa, hawwataa fi baay'ee humna qabeessa ta'edha. Python overview yommuu ilaallu scripting language dha akkasumas object oriented jennu sanii. Kana jechuun programmingin Python kun object yookaan immoo wanta nuyi uumne akka garaa keenyaatti itti fayyadamuudhaaf kan nu dandeessisu yookaan immoo object encapsulate gochuu kan danda'udha. Pythoniin interpreterii dha yommuu jennu Pythoniin run osoo hin godhin dura compile gochuu akka Java nu hin barbaadu jechuudha. Fakkeenyaaf Java programming language irratti yommuu run gochuuf deemnu jalqaba compile gochuu qabna jechuudha. Garuu Pythoniin akkas osoo hin taane haala salphaadhaan ofuma compile godhee al takka run gochuu waan danda'uudhaaf interpreterii akka jennu isa taasise. Kana malees akka programming language warreen kaanii warreen akka C++, scripting language warreen akka PHP akkasumas C warreen jennu jalqaba compile gochuu hin barbaachisu. Kanaaf kan interpreters jenne barachuuf salphaa fi warreen kaan caalaa wantoota hedduu kan of keessatti qabatudha. Akkasumas barnootaaf baay'ee salphaa, dubbisuufis baay'ee salphaa kan ta'edhaa fi library hedduu kan qabu yookaan portability kan jennu sanaa fi akkasumas immoo interface to all major databases kan jedhu sun inni database kamiyyuu waliin haala salphaadhaan kan walii galuu danda'udha jechuudha. Akkasumas immoo graphical user interface kan jennu sana yookaan immoo haala salphaadhaan fayyadamtoota keenya waliin wal baruu kan danda'u yookaan akka isaan haala salphaadhaan itti fayyadaman kan dandeessisu humna of keessaa qabaachuu isaati jechuudha. Dabalataanis GUI programming yookaan graphical user interface programming kan jedhu kuni warreen ta'aniif yookaan immoo computer Windows operating system fayyadamaniidhaaf Win32 application warreen jennuttuun hojjechuu nu dandeessisaa jechuudha. Operating system Linux fis akkasuma. Kanaafuu programming language kana maal hojjechuu dandeenya? Web application hojjechuu dandeenya, game hojjechuu dandeenya, desktop application akkuma dirama sinitti hime hojjechuu dandeenya, database programming hojjechuu dandeenya, artificial intelligence yookaan immoo robot programming keessatti qooda guddaa kan fudhatu Python programming dha. Akkasumas image processing fis ni fayyada jechuudha. Mee ammammoo addunyaa keessa jiraachaa jiru kana keessatti fakkeenyota applicationii programming language Python dhaan hojjetaman haa ilaallu. YouTubein irra guddeessi isaa Python programming language dhaan kan inni barreeffame. Inni lammaffaan BitTorrent dha. Inni sadaffaan search engine beekamaa addunyaa keenya kan ta'e Google Campaign irra jireessaan Python programming kan fayyadamu ta'uu isaati. Inni afraffaan sirbawwan yookaan muuziqaalee geemiidhaaf itti fayyadamnuu fi sagaleewwan adda addaa kan ittiin dhageenyu weebsaayitii cimaa ta'e Spotify jedhamu. Innis irra jireessaa kan inni fayyadamu Python dha jechuudha. Kaartaa Yahoo yookaan immoo Yahoo Maps kan jennus biyyaalee yookaan immoo kaartaalee nu agarsiisuudhaaf programming Python fayyadama jechuudha. Redditiinis akkasuma weebsaayitii isaarra deemtanii dubbisuu dandeessu. Innis kan inni hojjetame programming language Python dhaan. Gaaffii feetan gaafattanii deebii kana irratti argattanii sarara marsariitii Quora jedhamu. Inni kunis kan inni hojjetame Python programming dhaan. Akkuma ilaalaa jirtan Python programming dhaan salphaa fi baay'ee humna qabeessa ta'uu isaa nutti mul'isa jechuudha. Kana malees Instagram social media itti fayyadamnuu fi warreen biroon hundumti isaanii illee
baay'inaan of keessaa Python kan dhaban hin jiran jechuudha. Kanaafiyyuu Python programming language baay'ee salphaa fi baay'ee humna qabeessa yookaan the most powerful programming language kan jennu sanii jechuudha. Koorsii kana jalatti mata dureewwan nuni ilaaluudhaaf deemnu kan armaan olii ta'u isaanis basic syntax, variable types, basic operations, akkasumas decision making, loops, akkasumas immoo numbers yookaan lakkoofsota, strings, Unicode string lists, akkasumas tuples, dictionary fi function with argument, yaadrimee jechoota keywords, guyyaa fi sa'aatii yookaan date and time akkaataa itti fayyadamu isaanii Python keessatti sirnaan ni ilaalla jechuudha. Akkasumas functionii jalatti if else statement ni ilaalla. Moduloota import gochuudhaa fi faayila input output ni ilaalla. Akkasumas faayila keessatti akkamiin faayila dubbisuu dandeenya, akkamiin faayila banuu dandeenya Python programmingiitiin ni ilaalla. Akkasumas exceptions yookaan dogongora programming furuudhaaf classii fi objectii akkanumas inheritance fi warreen kaanis ni ilaalla jechuudha. Python programming language waliin jalqabnee waliin haa xumurru isiniin jedha. Kan video kana isinii qopheesse Guddinaa Nagaraan jedhama. Haga kutaa lammaffaatti wal agarrutti nagaan turaa.